Gartee dibbeen lolaaf dhaanamaa turtee walitti dhaadatamaa ture gartee deebitee dhuftee jirti jechuudha. Lola humna qabaatteef meeshaa qabaatteef maallaqa qabaatteef hin injifatu. Lola kana ni injifataa jettee yookaan nagaafattu taate dhibbaa dhibbatti hin injifatu. Maaliif? Namni faayidaa si deeggaru gaafa ati rakkoo keessa seente si galee abbaa kanaatu si hinjuu jechuudha. Waboo mataa isaa jee jaaree gartee guduruutti godhee akka Oromoon caccabtu, akka Oromoon saamamtu, akka qabeenyi Oromoo daaraa ta'u. Tigreen hin cabxuu jettee harkarraa dhadhabattee teessu kan cabsee si garsiise hundaatu tattaa'u jira jechuudha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Warroottan salaamtaa tanan jenne obboleeyyan keenya waaqeffataa kiristaana hundi keessanuu yooyyaa isiniin jenne harka fuune iddoo tana addatu turree garuu karaa kaanii wajjuma jirra. Amma gara kanaanii wal jechaanii jirra. Haala yeroo jetti. Haalli yeroo gaa akkuma beekamu gartee dibbeen lolaaf dhaanamaa turtee walitti dhaadatamaa ture gartee deebitee dhuftee jirti jechuudha. Kana keessa lolli kun lola jechuun riskiidha. Riskii jechuun gartee afaan Ingiliffaatiin rakkollee yoo ta'e garuu yaa rabbi riskii naa kennu gijan milkii jechuudha afaan Oromootiin si galee milkiidha. Yoo itti fayyadamuu beekti. Namichi lola kana hoogganu doofaa waan ta'eef lola kana waan injifatu miti. Anamma dura lola Iraan gaafa lolli Iraan ka'u waan takkaan isinii himi. Lola humna qabaatteef meeshaa qabaatteef maallaqa qabaatteef hin injifattu. Yoo hoogganaa jabaa jeneraalota kutataa waraana waan loluuf beeku qabaatte qofa kan lola injifachuu dandeessu jechuudha. Lola kana ni injifataa jettee yookaan nagaafattu taate dhibbaa dhibbatti hin injifatu. Maaliif? Lola dabre hayyoota gurguddaa wajji ture jechuudha. Sigalee lola gaafa wayyaanee san hayyoota gurguddaa wajji ture jechuudha. Haazaa wal ma'aana Shaabiyaa wajji turtee jechuudha. Soomaliyaa wajji turtee jechuudha. Suudaa wajji turtee jechuudha. Sheek Abbutaa wajji ture jechuudha. Taayyee Dandayaa wajji ture jechuudha. Jaawar Maamma wajji ture. Jaawar Maamma akkamii wajji ture jetteetu nan gaafatu. Jara magaalaa seenuu ka'e Dabra Biraan seenuu ka'e hin seeninaa jee namni dhoorke Jaawar Maammati jechuudha. Kana Jaawar irraan dhageenye osoo kitaaba Jaawar irraan arginin Geetaachoo Raddaatu ragaa ba'ee jechuudha. Sigalee. Hayyoota gurguddaa kan hundaa wajji ture gaafas lolli kun injifatamuu danda'e. Inni gaa eega Jaawar faan deebii jedhanii wayyaaneen bakka chaansii dhabdee deebi'uu deemtu abbaan diraamaadha mootiin kumaara maal godhe beera keessaa utaaleeti lolaan deemu deemaa wayi ganna dhiisaa jeeti ka'ee biirooti jallee dammaqaa dhaame hangaan an deebi'u inni haa bulchu yoon an deebi'uu baadhees nagaa jiraadha beerri isaa wadallooti beeraa kun biiroo keessa tattaanii janumaa infoormeeshinii qabanii janjan sigalee asirraa iyyan sigalee janii bar ummata Itoophiyaa miskiina sanitti taphatee bar namichi qoshaashni guyyaa bulee. So akkasitti lola sana hayyootaa wajji ture. Arra hayyoonni sun tokko isaa wajji jira. Sheek Abbutaa irraa eegalee namni tokko isaa wajji hin jiru jechuudha. Ka isaa wajji jiru warra faayidaati. Warra garaati. Warri garaa hanga lolli eegalee jedhanitti kun diyaaspooraan biyyaalarraa gale kun jaartiitti jaatu akka malee dhaleeni dhukkubaa keetiin jee duru paaspoortii as addasachuu jira jedhan. Kun ijoolleetti jaatu iskuula deebuu deemaati ijoollee tana iskuula deebiseetiin as deebee jee duru paaspoortii isaa as addasachuu jira jedhan si galee. Namni faayidaa si deeggaru gaafa ati rakkoo keessa seente si galee abbaa kanaatu si hinjuu jechuudha. Nama kaayyoo si deeggaru akka keenyaa ka gartee faayidaa sirraan barbaanne ummatuma kanaaf dabarti je'ee gartee warra si wajji dhaabbatu qofaatu gartee si wajjiin faana ce'a malee faarsee bulaan amma duru gartee namicha mataa baaldii sanirraa eegalii si galee way jaartiin tiyya garaa kanaan namichi ira jetti way miitirkishoo jetti mee isii salni laaluu qabaa jee duru paaspoortii as addasachuu jira siin jedhan. Kun ammoo duru warri banaa biyyaala jaarate jee duru jaartii fi ijoolleef dura ergaa jira jedhan. Maali aboo jaartii fi ijoolleen eessa deeman? Lakki mee biyya laalanii qilleensa fudhatanii haa dhufanii jedhan si galee. Maaliif ifii fut jee bahuu deemaa jechuudha. Kana qofaatu namicha qoshaasha dikee kana biratti hafee jechuudha si galee. Kun hanguma saamu si wajji saamee booda duyda si garsiisaa jechuudha. Lola maqalee san gartee karaa nageenyaatiin dhumatee firraa dhoorkee Tigreenii firraa dhoorkitee amma wal dadhabdanii jedhanii addunyaan hayyoonninis iddoo seenee walitti araarsee Abiyyi Ahmad eega lola san xumurate waan Oromoo irratti dalage dhageeffadhu. Tokkummaa kee diige sigal tokkummaa kee diige keessoo Oromoo Baalee madda walaabuu jalaa fuudheeti maal godhee akka Oromoon keessoon Oromoo caccabtu godhee jechuudha. Eega lola san injifatee gad deebi'e. San gubbarraa yoom san qofa
Oromiyaa keessa hattuu akka gaarii babal'isee waboo mataa isaa jedhee jaaree gartee guduruutti godhee akka Oromoon caccabtu, akka Oromoon saamamtu, akka qabeenyi Oromoo daaraa ta'u. Eega lola Tigraay injifatee gad deebi'ee booda dhageeffadhu. Dhageeffadhu. Yoomsan qofa gola jedhee gartee Oromiyaa diiguudhaaf karoora qabate kana hunda sigale lola kana booda sirra raawwachiisuu deemaa jechuudha. Gatiin ati lola Tigraay irraa harkatte gatiin ati lola Tigraay gaafas lukkurraa hanga lubbutti jettee gartee ijoollee xixiqqoo qabdu hunda kara waraanaa sigale wada xoor gimbaar jettee ergatte. Sigala ani sababni sikki jibu sababni wanta mootummaa sanirraa aangoon barbaadu ta dhufturrallee aangoon barbaadu. Nageenya kee qofaan na yaachisa jechuudha. Hayyoota waan hin taatu jiru hunda taasisuu jiraarra. Tigreen hin cabxuu jettee harkarraa dhadhawattee teessu ka cabsee si garsiise hundaatu tattaa'u jira jechuudha. Hayyoota seeraa meeqa ka gartee addunyaa tana seera addunyaa kana guutuu gadhaabuu danda'u nama akka taa'ee danda'a kana hundaatu lugaamamee taa'u jira jechuudha. Hanqinuma Oromoon qabdu kan Oromoo yaaddoytee gartee namicha humaan beeyne kanarratti irkattee gartee Oromoon rakkattuuf sigale santuna dhibee jechuudha. Santuna dhibee. Adeero. Abiyyi ol aniin ati garta hattisitti haasa'u kun abiyyi ol biyya bulchuu hin danda'an. Dhugaan siiman. Wallahi. Ana biyyi nama akkatti ijaan arkee hoggii inni TV irratti mi lafarratti taa'ee haasa'u. Waan haasa'u tan hunda barreeffatee qo'ataa bulee hayyoota meeqa gartee kan maallaqaan bite kanarraa walii qaqqabatee dhufee haasa'u. Hayyummaa isaan seen sigale. Osoo wisdamii takka hayyummaa sammuu isaa taate sigale. Ummata Oromoo ummata guddaa kana balaaleeffatee warra gartee ummata kana caccabsaa ture irratti fidee faarsee ummata kana fi jinneessee ummata kana fitti kanan godhu jechuudha. Abiyyi waraana moohateetis gartee moohateen jaa mitiiti dhiifama. Moohatee maal moohataa mitiiti waraanaas lolee ilmaan keetis itti gabbarte namninis itti dhume sigale araarrinis bu'ee arkite. Gaafa waraana sanirraa gad deebi'u waan inni Oromiyaaf qabu kaayyoo inni ummata Oromootiif qabu kaayyoo inni gartee Oromiyaaf qabu arkite. Gaafa lola sanirraa gad deebi'u yuunivarsiitii si ijaare meenaa iskuula bareedaa tokko si ijaare laayibireerii gaarii ijaare Oromiyaa keessatti no sigale. Wanni inni ijaare hattuu ijaare. Shaneen si ukkaamsitu ijaare. Warra si butu ijaare. Warra si gudeetu ijaare. Sigale. Warra si buqqisu ijaare. Sigale. Eenyurra hanna beekaani gartee caasaa si diriirse jechuudha. Warra tokkummaa kee diigu eenyuutu irraa afaan bal'ataa miidiyaa kanarratti gartee haga tiktookiin baatutti jala yaa'anii leencaa fi giiftii maraachanii sigale. Giiftii maraachanii akka gartee tokkummaan kee caccabu akka atiif jibbitu akka yaa rabbi. Eessumaan Tigree san fittu yaa rabbi naa araarame haga ati jettuun si gahee jechuudha. Yoo kanaas akkasumatti jakan jala hiriirtu taate maaltu sii dhufa? Oromiyaan ati jettutu seenaa taatee hafti jechuudha. Seenaa taatee hafti jechuudha. Wanni Oromiyaa jaamtu already itti qophaa'amanii jiran jechuudha. Walaa dirree dhawaa ati jettu kun already farramamee jira. Finfinneen ati haasoitu already dhumattee jirti jechuudha. Haga ammaatu wanni inni sodaatee bira taa'u jiru waboo asii sossootu tanaa fi warra gartee faayidaa ifiitiif lolu jiru sanii jechuudha. Tigreen osoo humna qabdu osoo wanta qabduuti bar Oromoon dhagaadhaan maqalee galchitee bar. Okay janii darsa isaanii guuratanii galanii bar. Nagaan jiraannaa asuman nudii isaa janii galanii bar. Sigala. Nudii isaa janii galanii bar. Sila gaafas abba feete mataa adda facaaftee jiraachuu dandeessi jechuudha. Sigala. Abba feete mataa adda facaaftee jiraachuu dandeessi jechuudha. Tigreen amma maaliif lolu jirti? Jireenya dadhabde. If baraaruuf lolu jirti jechuudha. Karaa itti cufame baankii turratti hidhame waa hunda gartee waan sila naannoon takka federaalarraa tajaajilli isiin harkachuu qabdu hundaatu harkaa zeero deebi'ee jechuudha. Zeero deebi'ee jechuudha. Ummata isii jiraachisuuf if baraaruuf Tigraay gartee abbootiin isaanii irra gatii kafalan kana baraarrachuuf Tigreen kan lolu jirtuuf jechuudha.